بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبليان كينيا دعوة كينيا ورين معاملة يوكاومو ماتي فارس ميديا تاتن hundi keessan akkam jirtan nagaa fayyuma har'a wanni an qabadhee dhiyaadhe waa'ee salaataati gizeewwan salaataa jechuudha zuuriin gizee kam salaatama asriinoo gizee akkam magriibnoo sa'aatii kam sagadama ishaayii fi subiinoo hunduu yeroo qaba wanni hundi akkuma dalagaa duniyaa kana limmanni adda addaa boqqolloo oomishuun xaafii oomishuun gizee barbaada salaanni rabbiitis gizeetti haajoma obboleeyyan keenya mee maalirraa haa jalqabnu zuuriirraa jalqabnu amma waqtii nuti keessa jirru akkuma amma jirru zuurii keessa jirra jechuudha zuuriin yookaan immoo salaanni zuhuriidha jibriiliin alayhi salaamu garargaa rabbii dhufe sallallahu alayhi wasallama yaa muhammad الصلاة بين هذين الوقتين صلاني وقتي كان لمان جدو جراجي ما جتولا أولا في آخر جدو جراجي دوبا قاب توكو أولا صلاتين قاب لما فامو آخر صلاتين دوبا يا محمد صلاني وقتي لمان جنتنا جدو جراجي تأخيرها في تقديم جدو جراجي kanaaf har'a zuuriin sa'aatii kam sagadamuu qaba sa'aatiin zuuriin yeroo zuuriidha sa'aatuma laallannee torbatti ja'atti jechuu hin qabnu jechuudha yeroo rabbii kun bakka tokko hin taa'u inna salaata kaanat alal mu'miniina kitaaban mawquuta akkuma rabbiin jee inna salaanni alal mu'miniina mu'mintoota irratti kitaaban mawquuta dirqama gizee godhamaadha jee duuba haaya mee zuhurii irraa jalqabnu awwalli salaanni zuhuriidha gizee kam jalqabaa aduun dabuu irraa jalqaba aduun dabuu oggu jennu amma aduu eessatti ilaalaa jirra aduun mataa kiyyarra dabartee jirti qiblaatti garagaltan dura yoo dura akkanatti jiraattanillee gara qiblaatti deebi'uu qabdan gara qiblaatti gizee deebitan aduun walqixa mataa namaa kanarraa gara bitaatti shay'ii yookaan immoo waa xiqqishoo dabuu qabdi akkanaachi waa xiqqishoo dabuu qabdi zuuriin ga'e jedhama hanga salaanni asrii itti seenutti zuhuriidha salaanni asriitii fi zuhuriidha qadrii rakaa afurii wal keessaa qaban jedhan qadrii rakaa afurii wal keessaa qaban zuurii sagalamee ka'ee qadrii rakaa afurii asriin itti seena akkanatti hubadha sa'aatiitti hin fayyadamina sa'aatii wanni itti fayyadamaniif guyyaa duumessaa isin gargaara guyyaa duumessi jiru guyyaa roobni jiru kanaaf zuuriin aduun dabuurraa kaa obboleeyyan keenya haaya asriitti immoo haa dabarru asriin ammas gizee qaba asriinoo gizee kam jennaan hiina yasiiru dhillu kulli shay'in mislahu jan amma gaaddisni koo kun ni agartan gaaddisa kana gaaddidduu yookaan gaaddisa kana ni agartan yoo qalaa wayii muka wayii dhaabnes yoo ofii dhaabbannes yoo gaaddisni isaa isumaan qixxaate amma ani dhaabbachuutti hin jira gaaddisni kiyya amma osoo waan safaraniitii dhunnuma takkan jaalu garuu ganaa dheerattee dhunnuma hanga dhaabbata kiyya kanaa ganaa taati gizee gaaddisni koo hanga dhaabbata kiyyaa ta'e asriin itti seena garuu amma zuurii irra miiluma namaa jala oolti taakkuu yookaan dhunnuman caalu garuu gaaddisni omayyuutu gaaddisni waa hundaa hanquma isaa ta'uu masalan fakkeenya haaya muka wayii haadhaamnu muka sirrii haadhaamnu akkana goona amma kun muka gaaddisni isaa ammaan tana eessa jira as jira haaya wal qixxaata
amma dura hin geenye jechuudha. Garuu yeroo asriin waqtiin asrii ga'e gaaddisni muka kanaa keessa ta'a. Ilaa dhufa. Kaameraa mul'isi. Asitti mul'isi lafa. Asitti qabi. Qaban. Ilaa amma gaaddisni muka kanaa yoo as ga'e asriin ga'e garuu amma asitti hafa. Haaya. Waqtiin asrii yoo yoom keessa kun jalqaba waqtii asriiti. Yeroo kam keessaa dhuma yoo ka jennu taate waan aduun hin daalachaa'iniin asriin keessa jira jedhan. Waan aduun hin daalachaa'iniin. Aduun daalachaa'e taanaan osuma aduun qulqulluu jirtuu sagaduu qabna asrii. Amma kan asriitiif zurii barree obboleeyyan keenya. Haaya kan magribaa immoo maalam yaghib shafaqu. Salaanni magribaa aduun seenuurraa jalqaba. Sa'aatiin laaltan takka ta'e 12 ta'e sanan laalina. Aduun seennaan magribnitti seene quba qabaadda. Maalam yaghib shafaqu. Anka yeroo kamitti magribni keessa yoo ka jettan taate anka nuurri diimaan tokko achi baha aduutii mul'ata. Nuura diimaa aduun achiin baha. Nuurri diimaan sun yoo keessaa darbe yoo keessaa dabre magribni yeroo magribaa keessaa dabre quba qabaadda. Haaya ishaayinoo nuurri diimaan keessaa bahee daalachi seennaan ishaayidha. Hanqa sa'a 6 halkaniitti yookaan walqixa halkaniitti ishaayin ni jira obboleeyyan keenya. Haaya ka subiitti adabarru. Subiin immoo fajriin ba'uudhaa jalqaba. Salaanni fajriidha. Salaata fajrii ni jedhama. Salaata subii ni jedhama. Fajrii hogguu jedhan maquma gizeetii waamama laal. Amma aduun eessaa baha yoo ka jennu taate kara baha aduu kana alaallume. Kun seennadha waan ta'eef aduun eessaa baha gama sanaa baha. Kun olaa gama gaara gama. Haaya. Achi fajrii ni dho'a. Fajrii jechuun adda'uul muntashiru fil ufuq. Ifaa wayiti faca'aa kan ta'e moggaa samiitii kan ba'u. Min jihatil mashriq kara bahaa kanaanii as dho'a. Fajrii jechuun kana. Fajrii lama jira. Tokko qallatee akka eeggee yayii ta'ee dheeratee ba'a. San laaloo hin qabdan. San garuu nyaata keessatti haraama nama soomanuu deemu. Nyaata dhaabuu qaba wayita san. Wayita isiin qalloon san baatu nyaanni haraamii nyaanni halaalii salaanni immoo haraami jedhan. Garuu nyaanni ni nyaatama. Salaanni immoo hin salaatamu. Fajriin guddaan san baanaan nyaanni haraami salaanni halaal jedhan. Salaanni subiidha. Akkasitti beekuu qabdan. Waan aduun hin bayiniin hanqa aduun ba'utti salaanni subiidhaa keessa jira. Kanaaf obboleeyyan keenya salaata gizeetti godha. Salaata magriba geessanii shaayitti geessanii wayita nuurri keessaa ba'e. Salaatuu hin qabdanii isiniin jenna. Obboleeyyan keenya waan rabbiin eeggadhaa jee nama eeggatu rabbi nu haa godhu. Waqtii salaataa kanas immoo nama baree itti fayyadamu rabbi nu haa godhu. Yoo kanarraa kan maqu ta'e salaanni 5 yoo kanarraa kan dabu ta'e salaanni keenya maqbuulaa miti. Yeroo eeggachuun barbaachisaadha. Yoo yeroo baafnee saganne osoo yeroon hin gahin yoo saganne bidaa jedhama. ومن يبتغي غير الإسلام فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. نمي بدا وجتو آخرات ورا خسارة وجين ساكي بلمتو متي أرى أنكن ما ولدتي هذا منو ورا رافع مربنا هاغدو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذن جدا. أيه.